gaasii kaarbanii guddaa qaban kan caalsifatuu fi kanneen gaasii naannoo faalu hanga xiqqoo ta'e gadhiisan kan adabudha jedhan. There needs to be a paradigm shift. The current international financial system. Jijjiiramni sirnaa jiraachuu qabaata. Sirni faayinaansii addunyaa amma jiru rakkoo jijjiiramaa qilleensaa wal qabatee dhufu furuudhaaf gahaa miti. Sirni faayinaansii haaraan barbaachisa kan hin jedhuuf dhaaboti faayinaansii addunyaa amma jiran haqaan hojjechaa hin jiran gatii ta'eef biyyoonni addunyaa waliigalaan gara kaabaarra jiran faayinaansii guddina biyyaaf ta'uu dhala persentii 0.1 yookiin 0.2 argatu. Haa ta'u malee biyyoonni addunyaa gara kibbaa jiran Keenyaa, Gaanaa fi Zaambiyaa dabalatee biyyi kamiyyuu dhala persentii 10 qofa qarshii kan argachuu danda'u. Sirna faayinaansii haqa hin qabne akkasiin itti fufuun hin danda'amu. Inni biraa immoo sirni faayinaansii addunyaa amma jiru gaasii naannoo faalu biyyoota gadhiisan caalsifachuun kanneen faalama xiqqaa qaqqabsiisan adaba. The current financial system favors the emitters, the polluters, and punishes those who are doing the least emission and the least pollution. Barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees yaa'ii hoogganoota Afrikaa dhuma kanarratti afgaaffii gaazexeessitootaaf kennaniin sirni faayinaansii addunyaa haqa qabeessa kan hin taanee fi kan hin hojjechiisnedha jedhaniiru. Biyyoonni Afrikaa boqonnaa liqaaf kennamu dabalatee liqaa dhala xiqqaa qabu dhorkamaniiru jedhan. Yaa'iin hoogganoota gamtaa Afrikaa guyyaa lamaaf adeemsifame kaleessa kan goolabame yoo ta'u dhimma nageenyaa jijjiirama haala qilleensaa akkasumas dhiibbaa waraanni Yuukireen Afrikaa irratti qaqqabsiise irratti bal'inaan mari'atameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden osoo hin eegamin Yuukireen magaalaa Kiiv daawwatan. Daawwannaan isaanii kunis iccitiidhaan taasifamuun namootatti gaaffii ta'eera. Qondaalli US kun erga Raashiyaa fi Yuukireen wal waraanuu eegalanii yeroo jalqabaaf Yuukireen daawwachuu isaaniiti. Galaanaa Balay dabalata qaba. Pireezidaantiin US Joo Baayiden biyya ollaa Yuukireen taate Poolaand erga daawwatanii booda achumaan osoo hin yaadamin gara magaalaa guddoo Yuukireen Kiiv goran. Ganamaarraa Yuukireen keessummaa guddaa tokko akka simachuuf jirtu ibsamaa ture. Boodarra namni eegamu kun Baayiden ta'uu gameettiin siyaasaa Yuukireen Leesiyaa Vaaslenkoo mirkaneessite. Yeroo xiqqoo booda pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zeleniskii gita isaanii Ameerikaa Joo Baayiden waliin suura ka'an maxxansan. Joosef Baayiden baga nagaan dhufte. Daawwannaan kee kun akka nu cinaa jirtan agarsiisa. Michuu nu tumsu qabaachuu keenya calaqqisiisaa jechuunis barreessan. Pireezidaant Zeleniskiin torbanoota muraasa dura daawwannaa wal fakkaataa Waashingtanitti taasisanii turan. Sababa sodaa nageenyaaf jecha daawwannaan Baayiden kun iccitiidhaan qabameera. Pireezidaantichi Yuukireen galuun dura daandiiwwan magaalaa Kiiv guutummaatti cufamanii turan. Daawwannaan isaanii kun ejjennoo US dimookiraasii birmadummaa fi kabaja daangaa Yuukireen mirkaneessuu irratti qabdu kan mirkaneesse ta'uu Baayiden hubachiisan. Puutiin waggaa tokko dura wayita waraana labsu waan Yuukireen laaftee fi biyyoonni lixaa waan qoqqoodaman itti fakkaatee ture, waan nurra aanu itti fakkaatee ture garuu ni dogoggoree jedhan Joo Baayiden. Meeshaalee waraanaa jajjaboo fi ammayyaa ta'an Yuukireeniif gumaachuu akka itti fufanis ibsan. Pireezidaant Zeleniskiin wayita daawwannaan kun gaggeeffamaa jirutti ibsa kennaniin yeroon dimookiraasiin addunyaa olaantummaa argatu ammaa jedhan. Daawwannaan kun seenaa US fi Yuukireen keessatti isa akkaan murteessaa ta'edha ka jedhan. Zeleniskiin erga Baayiden biyya isaanii seenanis marii akkaan bu'aa qabeessa ta'e gaggeessuu ibsaniiru. Kun kanaan osoo jiru ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antony Blinken ammoo Chaayinaan meeshaa waraanaaf rasaasa Raashiyaaf kennuuf yaadaa jirtii jechuun akeekkachiisan. Blinken CBC'tti akka himanitti duraanuu dhaabbileen Chaayinaa Raashiyaaf deeggarsa meeshaa waraanaa hin